ADF-TV Oromo. Sira jirtu kabajamtootaaf jaalattoota keenya jaalatamoo oduu ijoo guyyaa irraan tanaa qabannes ni dhiyaanneeti jirra. Oduu keenya kanarraan tanaatiin halkan edaa geemii taphatameen tapha kanaanis irra aanuu isaanii Dr. Aslii Muhammad baga gammadde jennaan. Dr. Aslii Muhammad gammachuun keenyaa fi gammachuun kee tokko jechuudhaan warreen ADF-TV daawwatan bakka jirtan maratti koomantii akka barreessaniif isin gaafanna. Dr. keenya Dr. kabajaa Aslii Muhammad halkan edaa Idrisii waliin taphatameen tapha kanaanis irra aanuu isaatiin gammachuu guddaadhaan. Haaluma kanaatiin immoo namoonni Mochii Mohamee akkaan aaruu isa qotee harka ol qabee dhiifama gaafachuu isaa kanaas mul'iseeti jira. Haaluma kanaanis hundumaa isaaniitu geemii yeroo ammaan duraatitti lammii Eeltiraatii waliin taphataa turan. Lammiin Eeltiraadhaa namoota hedduu kan Oromoo irra kanaananii turan halkan edaa immoo Dr. Asliin irraa aansuu guddaa jabeessee Dr. Asliin baga irraa aante jechuudhaan giftaroonni hundinuu oduu isaaf dabarsaati jiran. Haaluma kanaatiin geemiin halkan edaa saasejiif walakkaa irraa eegaluudhaan hanga sa'a 4 fi walakkaatti taphatame keessatti tapha kanaanis tapha Arsenaalii fi Roonaaldodhaa kan caale ta'uu isaatis ni dubbatan. Haaluma tapha kanaatiinis lammiiwwan hedduun biyyoota Saudi Arabiyaa akkasuma kanneen Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa jiranii fi Itoophiyaa jiran tapha kana irrattis hirmaachuun isaanis dhagahame. Dr. Asliin tapha kanaatiinis fuulduratti beeksisa kan godhee jiruu fi guyyaa irraan tanaa akkaaniif hin mo'amne jechuudhaan uummattoota hundatti himaa akkaaniif tures